maatii gammachuudha lilleen nama akkanaa Waaqayyo isinii kenne isinii ammoo biyyaan geettanii baga gammaddan jedha. Chuu duubee guyyaa adhaatiin baga Waaqisigee baga gammaddee jedhaan. Dansaa gara dubbii Waaqaatti waliin deennaa eebba kitaaba kanaa sababeeffatee sagantaan natti ba'ee ergaa Waaqayyo gara kiyya fide isin walii akka qoodamu barbaada. Matsaafa Ibraawotaa boqonnaa isaa 11 lakkooftuu 23 maqaa gooftaa keenya Yesuusiin dubbisa. Museen dhalateeruuni warri isaa maatii isaa daa'imni kun daa'ima dansaa ta'uu isaa beekanii dhugeeffannaan ji'a 3 dhossan. Labsii mootichaallee hin sodaanne. Museenlee eega guddateen duuba ilma intala Fir'oonii jedhamee kan yaamanne dhugeeffannaan didate. Lakkooftuu 25 fi 26 xoomamummaa biyya Gibxii caalaa qabeenya biyya Gibxii caalaa kolbaa Waaqaatiif yookaan Kiristoos jedhanii diqatamuun tuffatamuun kacaalte ta'uu isii beeke jedha. Kiristoos jibbatamuun qabeenyaan duraa ta'uu isaa beeke jedha. Qabeenya yerootiif yookaan gammada diqqaa cubbuurraa dhaggamu. Gammada diqqaa cubbuurraa dhaggamu. Isa caalaa kolbaa Waaqayyo waliin gargara fudhatiisa filate. Gatii gargaraan duuba jirtu hubatee marroo dhaggeef. Mufii mootichaa Fir'oonii adon sodaatiin biyya Gibxii kan lakkiseen dhugeeffannaan. Waan hin dhagganne waan hin mudhanne akka waan dhaggeetitti itti jabaate gaafa ergamaan du'aa Gibxii keessa dhufu hangafoota Israa'el kan duune faaskaa godhee dhiiga horiitiin balbala qabachiisee jedha. Boruu jiraadha mata duree jedhuun lallaba. Boruuf jiraadha. Kitaabni kun barreessaa isaa hin beekamu. Kitaaba jedhamu keessaa kakuu haaraa keessatti barreessaa isaa Ebel jedhanii jala sararamee hin beekamu jedhama. Garuu beektota matsaafa qulqulluu matsaafa keessaa nami Ibraawota barreesse nama beekumsa kakuu moofaa sirrii beeku. Nama bilkudaanii sirrii beeku. Nama san ta'uu isaa in dubbatama. Kitaabi kuni barri inni barreeffame bara 70 dhaloota Kiristoosiiti as gula akkas akka ta'etti ilaalama. Kutaama dubbinye kana keessatti immoo gubbaarraa kaasee dubbatu waan dhugeeffannaa, waan jajjabbaa dhugeeffannaa, waan gootota dhugeeffannaa tokko tokko lafa kenna. Gara Museetti dhufiisa Beeteleem boqonnaan 11 waan jajjabbaa dhugeeffannaa, waan isii hojjattee dabartee, waan Waaqayyo karaa isaaniitiin addunyaa kana tolchee waan gurguddoo dubbata. Jajjabbaan Israa'el marroo isaanii dubbatee jiraataa gara lakkoofsa 23tti yoo dhunnu nama tokko marroo Musee jalqaba dubbata. Museen nama Waaqayyo baraa fi yaame tokko haati isa dhalte akka inni dansaa beektee akka inni midhaaqaa beektee bara inni dhalate san keessa awwaajjiin jajjadduun ilmi dhiiraa saba Israa'el keessa dhalatee hin guddatu bari jedhame. Labsii akkasii bara baate keessatti dhalatee haati immoo nama dansaa ta'uu isaa beektee ji'a 3 dhossite jedha. Lakki isatti dhossan afaan lagaatiin dhossanii laana dhaqaa bodeettiin laaltii haadha fi ilaalsummaa haadha waliin jiraate haadha fi hin fayyadanne dhiibbaa hantu namarra geggeeffante nami kun. Barri inni dhalate bara jajjabaa hama ilmi dhiiraa hin guddatu labsii jettu keessatti dhalate nami kun. Eega dhalatee warri illee ilarra keeyate nama kan iltisarra keeyatan nami kun nama midhaagaa nami kun nama boru nama mudhataa ta'uu isaa beektee haati akka inni awwaajjii Nugus Fir'oon biyya Gibxii baasisanii akka inni nyaatanne haati dhossiti. San callaa moti waa akka qiriixoo mammartee keessa keettee qiriixoo san keessatti boojjiin lafa san dhoonne qiriixoo san lassante qilleensa isa dhooggiisa. Kunuunsa akkanaatiin nama dhufu. Namni kun ijoollee keessaa adda maanti isa taasise ilmaan keessaa ilti warraalee akka sarara boqattu maafi ta'e. Achiin duuba immoo akka inni awwaajjii diinaatiin hin banne kunuunsi akkasii malli akkasii falli akkasii maafi uumame. Yoo jennee ilaalle haadha qofaa moti waaqinuu nama boruu godhatee lafa isa keeyate. Nama boruu godhatee waaqi lafa isa keeyate. Hojii gurguddoo hojjetan kun boru. Nami amma laga keessa ta'ee dhiibbaa irra geggeeffamtee haadha walii ifatee harma haadha sirriitti hodhiisaa fi adoo mirga salleen dhaggatiin gatamee afaan lagaatitti namni boo'u wanni an dubbadhu hunduuchi matsaafa san keessa jirti. Obboleettii isa laaliisaa fi gaafa dhuttu hin bu'a.
wotti bu'aa jedhaniiti ka barbaadanis wotti bu'aa ijoollee boottu jedhanii barbaadan namni kun yeroo kanaafiin bu'a bariin bu'a imimmaan biyyarraa hata jalqabi isaa imimmaanii afaan lagaatti bu'a abbaayyaa irgaggatamee bu'a bariin bu'a abbaayyaa gargarii buuta waaqi samaa'ii kun jammariisa keeti jalqaba kee adhaan laalu buufata kee boruu laala siin jedhee ol qabadhu ameen jedhi nama boruu ta'e waaqi samaa'ii ijoollee boruu gaafa barbaadu nama aqimii qabatu nama aqwaamii qabu barbaadu kutaa kanarraa wani dhagginu aqwaamii muusee ledhutti aqwaamii haadhaarra eega dabaree kaaddegee bohaala eega guddatee eega fi baratee tarkaanfiin ifirraa fudhatee nama boruu ta'uu isaa beekee nama furmaataa ta'uu isaa beekee sabinni keessatti dhalate waggaa 430 biyya Gesemi keessatti biyya Misir jedhamtu keessatti qambaraan lafa qotaa furmaata dhaddee ijoolleen taa'uu habarii bakkalchi keessaa bahu sabi Israa'eelii ka waaqa lafaa gubbaa beektu kan Yesuus Kiristoos sanyii isaaniirraa dhufaan ilaansoon qambaraan lafa qottee dhiibbaan kanan jenne isaarra geggeeffanteettu mucaa kana waaqayyoo bara keessaa fi mucaan kun eega dhufe maatiillee beeke innillee fidee akka waaqi hojii lafa takaateeru innillee beeke lakkooftuu 25 gad yeroo dubbinnu aqwaam inni fudhate takkatti maal intalti Fir'oonii isa guddifatte inni immoo xoomamummaa masaraa mootummaa ka biyya Gibxii keessa guddate haala mijataa keessa guddate waajirri seenicha sodaatu tokkollee hin jiru akaakuu Fir'ooniiti barii lamaan nama angoota naa deemu nama barii wombarii kana dhaalu jedhanii akkasii dolaaramu masaraa mootummaa lafa ulfinnaa keessa tee'ee ulfinna boruun jirre tuffata maaniif waaqi gara biyya lafaa ikkasa fide gaafa ijoolleen dhiirti dhalatte saba Israa'elee hobba'ii isaaf waajjii itti baafatte masa baraare waaqi tanaaf isaa gale waaqi samii kana ati waaqonfattu hambaa fayyadamu dhagee warra wareerishiinii jinnanaa wareerishiinii salphinnaa jalaa hafe qooraroo ibiddarraa hatta isaan fudhatee fayyadama waaqayyo akaakuu intala Fir'oonii jedhiisa kana baqaa silaadooti fayyadame silaa isaa akka malee torti masaraa mootummaa carraa dhaggate namni tokko waardiyaa masaraa mootummaa ta'isinu waan guddaa inni immoo waardiyaayyuu moti Ibraawota nami barreessee dubbatu Gibxiin xibee hulluu temaaree jedha beekantii beekumsa biyya Gibxii jiru hunda nama barata nama wallaanaa fi barumsi dhabi daafanuu wayi itti galche dadhantii nama kutatee muratee itti gale Kiristinnaa eenyu qaddi jennaani warra harka kaasee duntiin warra kutatee itti gale warra dhaqaa akka gabaa seenaa bahu duntiin warra itti galee qubate Museen murtoo inni murteeffate sun dedha hiriyooti isaa gaafasanii carraa kana amma taphatte isaa jedhuun nan nama masaraa mootummaa keessa guddate akaakuu nugusaa jedhame ulfinna hari'aa isaan geewu dhiitee raggaxee kolbaa qambaraa ba'attu kolbaa akka qotii ol afaan qotan dhaqee kolbaa santi makamuu jechuun maanti laalama bara kennatu jettee hiriyaa isaa gaafasi maa isaan jetteetti macarraate balleessi mafi taphadhu intaatu Museen bara kenna jiraate bara kenna bara hannile carraate efa allo bara hannile carraate bara sobiisi carraate nama sobiisi silixaane barate guyyaa tokko gelgaayin tokko nabira bilbilaa nama sobe namni guddaa nami bulee horaa jiraata an fincaa jira jedhe hollaa kiiloo meeqaa oli nabiraan nami guddaa nama sobe bilbilaa ati masoddaa jedhanii cadhinne masodda sobaamoti sobi diqqaa qaba an jennaan kun sobaamoti sisteemaaye bara sobanee nyaatisille carraate bara hollanee gurguratiisi carraate bara kana keessatti Museen carraa hari'aa tana johaa gallakkise waan tokko jedha kitaabaan man dubbise biddiraatuun tikkurri biloo temelkitu gatii gaargalaan gara kaanii midhaasee dhabe kolbaa qambaraa baattu kolbaa dhadhiitan tutuni barii bakkalchaa keessaa baa kan addunyaa fayyisuun immoo waaqaa karaa kana dhufaa tanaan galee won barii ulfinnaarra ta'ee salphinna barii ulfinnaa kutaa dubbise keessaa waan jedhu gammada diqqaa cubbuurraa argamu jedha garuu gammada maddisa
waliin gate walitti qabe gammada diqqaa cubburaa dhaggamuulle mulqatee gate akaakuu Firi'oonii maqaa jedhu guddaa mulqatee gate keessaa ba'e keessaatti ba'e kolbaa waaqaa keessa dhaqe. Bara keennan ijoollee boruu maffate waaqayyoon qaba. Ijoollee boruu waaqiin qaba. Amma eessa jirte naati jette yoo feete adda biqqi jettee jirtu fullaatee jirtu golbaa bootti barii immoo golbaa nama fuudhu. Akka haala mijataa keessa jirtu barii immoo haala mijeessi. Akka addeessaa madaaltu jirtu barii immoo dhalootaa. Isaan kun eenyufa jennaan warra buddeena nyaataa baratu dontiin warra buddeena dhaloota ta'e isaa baratu. Waan tokko jecha as keessa wani dhaggeeffu. Waan takkatti dhugeeffadha. Ijoollee waaqayyo boruu simmas. Haalli addaa kun sitta toluu yoo ba'a. Wareereshiinii cubbaalee dhiibaate ijoollee qabuu hin dandeenye. Keessaan bannu nuti dhodholee qarcoomooti nu kaayyoon gara biyya lafaa nu. Gaafa waaqa addunyaa kana walitti qabee ibiddatti qabee ijoollee qabuu keessaan bannu. Na waliin namni amanu. Wareereshiiniin kamii kan bara tokko biddeelleen dhuttee wobaan nama xaragee taree ijoolleen kakuu warri waaqni hojii isaan qabu. Inuma eedisiin dhufeen dabareeni warri waaqni hojii isaan hin qabu. Koronaan dhufee lafaa samayii wal tabute ijoollee waaqni hojii qabuun akkana siin jedhiisaa jiran. Waaqni hojii fi kaayyoo gara biyya lafaa siin jedhe. Ijoolleen kakuuta waaqayyo boruu lafa keeteeru keessan baddu. Darba warra dhibee baay'ee keessan baddu. Nama bira jirtu naa himi keessan baddu sodaatu. Waaqayyo ijoollee furmaataa boruu maffata. Akka haadhotiin goomolee ibidda sutatu waaqi bara akkana hamaa hadhaa kanallee ijoollee akka ibidda sutate qaba. Warra akka kanaatti biqqi biqqi jedhiisa jammare amma geette. Warra akka kanaa biqqi biqqi jedhiisa jammare. Kafaarfannaa waaqi sutate faaruun qaba. Kalallabaa waaqi lafa keete lallabaan qaba. Karaagaa bulchiisaan kenna gosa gosaatti waaqi lafa keete kanaan qaba. Maqaa Yesuusiin bakka dhufattanii mataa fuullaafadha. Ijjannoo qabaadha. Waaqi nama irree qabu dontiin nama ijjannoo qabu barbaada. Waaqi nama irree qabu dontiin nama ijjannoo qabu barbaada. Maqaa Yesuusiitiin gaafa cubbuun dagatte gaafa haalli adda addaa seexanni cubbuu haala mijeesse ilaa dhaabbadhaan mormaa irra dabara. Waaqi boruu lafa si keeyatee. Waaqi boruutti lafa si keeyatee. Museen akkuma gara Gibxiitti gabbu'een dafee gara hojii hojjatuuleetti hin deemne gara biyya Misirii gara boleeyyaa isheetitti yoo gabbu ganaa leenjii waaqayyo lafa saakee jira. Waggaa 40 xoophamummaan beete ministii Firi'ooniititti masaraa mootummaa Firi'ooniititti xoophamummaan leenji'e akka xoophamummaan leenji'e yuunivarsiitii xoophamummaatii ba'e garbummaa fudhatee waan hin dandeenye ganaa waggaa 40 leenjii salphinnaa gara. Jaartu waggaa 40 hoolee namaa yoo tissu meetirraan laala. Akka malee hantu ijoolluma wayii teenaa jechuun mucaanuu guddifannu jedha jaarsa waggaa 40 hoolee namaatti galeetis nani masaraa mootummaatti waggaa 40 jiraata. Aqwaamnu kutaama dubbinye keessa wanni dhaggine maan jennaan gatii barii dhaalu hubatee hin galtee. Achi immoo barri gargalaa ittiin fufu barri gargalaa hin dhumata waan ta'eef. Barri rakkoo hin dhumata. Nuti ijoolleen kakuu Kiristoosin gara biyya lafaatti kan waaqayyo nu fide jireenya bara baraa qabna malee gargala bara baraa qabna. Laallachaan kenna yeroo rakkoon kenna yeroo qoramuun kenna yeroo mijatuu wadhabiisi yeroo malee gargalli bara baraa warra waaqa dhugeeffatee jiru. Lafa kanuu keeyame kitaaba qulqulluun kan lafa nuu kee gargala bara baraa dontiin jireenya bara baraati. Me warri jireenya bara baraatti qophoota harka keessan sochoosa. Jireenya bara baraatti si eegala. Jireenya bara baraatti anaa si eegala. Waaqayyo waliillee isaan kutannoon Museen kutate kolbaa waaqaa baasiisaa murtoon Museen murteeffate adda anaa si barbaachisa. Baradha keessa jirru bara jajjabaa Waaqayyo nama jajjabaa nama irreen gurguddaa dontiin warra kutate barbaada. Warra kutate. Warra qofu ayitiin gam jedhee danda'u cubbuu. Barii addatti ammaatti bariitti midhaan. Addaan dhokataa barii mudhata. Addaan cadhisaa barii dubbata. Warra gosa kanaa waaqaan lafatti kenna. Gammada xiqqaa cubbuu irraa dhaggamu didate. Kiristinnaan dhimma eetiitiif dhimma dide'eeti. Aloo.
Kiristinaan dhimma eetiitiif dhimma dideeti. Kiristaan waan didatu qaba, waa'ee jedhu qaba. Malee waan duuchiin jedhamu dandeemu. Dide akaakuu Firi'oonii teetee biyya kana keessatti mootontaa xoomamummaa kana dhaaltaa dide. Yoosef jaartiin Pooxifaaraa qoommeeffattee ganama gurraachaan qursiin barbaachifne mucaa nyaachisuuf yoo isin gumoottu Yoosef dargaggummaa san keessa jiraata dide. Warri Waaqayyo godhu lafa keeti waan didu malee dide waa'ee jedhu malee Kiristoos gulanteetta mootummaa Waaqaatiin dhaabbatta wangeelaa jiraatta wanjala ammoo hujattee nyaachuu danfitee dafa kee nyaachuu jiraatta dafa namaa nyaachuu immoo loo horattee aanaa untee aanaa gurgurachuuf hin barbaachisa. Aanaan bishaatti naqanee gurguru gaagura hidhattee damma fayyaalessa nyaattee gabaa baachee gurguratuu hin jaalatta. Damma lakkittee sukkaara damma gurgurtee gurguratu. Kiristinaan dhimma eetii waawooti. Warri jiru warri addasit dhaggitan mana Waaqayyoo keessatti nama Waaqaa jettanii nama qannu jettanii nama isin laakkoo attan kun warra qursii seexanaa didatee jiraatii Waaqaa nyaate qofa. Seexanni ganamaan warra hedduu harka dhisiisee qursii jala qaba. Ganama qoriisa harka keettee hedduu galgalateetti bada. Ganama qoriin barbaachise harka keettee ganama waan dubbachuun malee dubbatte ganama waan ta'uun malee teete ganama aqaaman addee hattee jennaan galgalateetti bada. Boruuteetti bada. Kanaan muus eegal addee boruu isaa baddu bariin baddu jedhee garaa kutatee ulfinnarraa gara salphinnaa gabbure barii immoo ulfinnaan fuulla'e. Gaafa bara salphinnaa inni leeffatu eebbisaa eessatti ta'e kolleejjii salphinnaa gaafa inni baratee fixu guyyaa giraajuweeshinii isaa Zetsiyaati foora isaa sadirra jira. Tika hoolee gaafa inni fixatee uleen gaafa inni Abbaayyaa gargarii fuudhu gaafa inni Firi'oonii fi biyyoota Firi'oonii duuchii jilbiisisu gaafa aangoon gurgurdoo harka isaatii kennantu salphinni achirraan dhaabbata. Gaara kolebii gubbaatti eebba isaatii fi waan ibiddaan qabu. Ibidda qita nyaatu ka nyaatee qiti hobbaane ta'ee daawwataa dhaqee itti deemu maaloo baasi kun qiti gubbatee hobbaamu jechee nuyi yoonni itti deemu mudhata hagana jiru jedhee yoonni itti deemu. Ada guyyaa eebba isaatiin dhufe salphinni achi dhaabbate ulfinni achi qaxxale. Gaafa eebba isaanii isaan galle bara baraan akkanuma jiraata inni nama fi murteesse tokko. Muusee jedhee yaame waan ibidda keessa. Jala awwaate naminuu Muusee dheessa yaamii isa lakkise. Mucaa hooleetis ka hoolee walii oolu jedhanii akkasiin dhaala hooleen galtee jedhanii gaafatan malee yaamicha gosaniitu ka dhaggatee hin beekne barri salphinaa gaafa dhobba barri yaamichaa dhufe. Gaara korebii gubbaa ibiddi gabbate abbaa fi ilmaa hafuura qulqulluun gabbu'anii giraajuweeshinii isaa muummeessan. Amma achirraa ka'ee gara mana hooteelii adoontiin lallaba jammarta tajaajila jammartaa jedha. Eessaan jammara gaafa ni jedhu salphina fi dhagga eessa seena eessaan jammara. Addee as jammartuu madireetiin masaraa mootummaati. Eenyu dura Firi'oon dura. Hobbaa'ee baree nuuxxessaadha. Hobbaa'ee baree qajeeltummaadha. Hobbaa'ee baree hoolee keessaa leeffatoodha. Madireekii isaa tajalqabaa Firi'oon dura. Dandeen anasi waliin jiru. Dandeen dubbar anasi waliin jiru. Firi'oon dura agaa tokko waan baddu waatti hojjatee baay'ee qaba. Firi'oon yoo isa dhagge tarkaanfiitti fudhata. Tanaa sodaa waawoo anasi waliin jiru. Achiin duuba haga wal morman mallattoo ati na waliin jirtu maaniin bee Israa'el sirraa turtee siquu wallaaltee gaargalli kakuu deessisee makaraan bacaan kakuu ati galte deessisee akkan godhee Israa'elittuu si Firi'oon Israa'elinu waaqa wallaaltee akkan godheetti. Eentu na yaame jedhee hima eentu naan dubbate jedhee hima jedhee gaafannaan ka jiruu fi ka jira. Maqaa waaqati waaqessitu ka jiruu fi ka jira. Eenyu jedhee hima jennaan ka jiruu fi ka jiraatu jedhii hima. Ka Yaaqoob waaqeffate ka Abiraam waaqeffate ka Isaaq waaqeffate anaasai. Iyya kolbaatiyyaa dhaqee biyya Misiriitti rakkoo si dhaqee gabbu'eera. Kolbaasan baasisaa si filadhee. Kanaa manaan ajjeesite jedhuun dhanne waaqa waliin takarakkare. Waawoo ulee harkaa qaddu san lafa buusi. Akimii keetii muti aqwaamii keetii irratti hojjatuu fedha. Ulfinni waaqaaf haa ta'u. Ulfinni waaqaaf haa ta'u. Maqaa Yesuusiitiin bara dhadha keessa jiru. Bara dukkanti gama gamaan haala siyaasaatiin, haala diinagdeetiin, haala gosa gosaatiin naannoo keenya irratti
bara dukkanti adda adda dhiibbaa godhiisa kaati adda ijoollee akka muusee dhoffate waaqayyo addeen hossee ol baasu mali warra dhugaa badde deebisu warra murtoo dadde deebisu warra daldala badde deebisu warra siyaasa dadde deebisu ijoollee maffate barri waaqi kaasu kan barri waaqi kaasu kan nami waaqi kaasu an mina wali amantan nami waaqi kaafate ana jedhame dhugaa badde deebisiisan murtoo dadde deebisiisan siyaasa booraa qulleessisan qulqullummaa beete kiristaanii keessaa badde deebisiisan me afaan keessan baran harka keessan sochoosa nami waaqi kaafate ana jedha maqaa yesuusiitiin waaqi bara kana si kaafate nama eegi waaqi si kaafate hafuura baafadha addunyaa kana gubbaatti namoota hedduun feesbuukiilleen waan nama walta buusaa kan lakkisanii waan barreessanii gadhiichan hunda waan lafa fayyisaa gadhiisan kafteeriyaarra waan nama fayyisu dubbat buna yoomtu waan nama fayyisu dubbat biiroo seetu waan nama fayyisu dubbat lafti fayyi waaqi fuula lafaa nu laalaa jijjiira beeka samayii teessoo fi godhatee biyya lafaa ilmaan namaatii kenne jedha nutti itti yaaba rakkane jennee itti yaada lafa nu kenneera waaqayyo nu laalaa rooba nu laalaa caama nu laalaa oola nu laalaa misa kasiibe nu laalaa misa hakuun kakatante ta biyya kennaa nu laalaatu waaqayyo lafarra nu laalaa fuula lafaa ka jijjiirru nu fuula lafaa gubbaatti gaafa nuti daba hojjanne gaafa ilmi namaa lafa yakkee lafti yakkan bokkeenni maganne malee roo yeroo bele gizee malee roo gizee facaafatan lakkisee gizee haamatan roo hunduuchiin waa ilmaan namaa facaafte malee waaqi jalluu keessaan qabu lafa tanaaf qilleensa kana jijjiiriisa waaqi anaasii eega waaqi anaasii eega kutattoota kamuusee eega warra garaa kutatee qulqullummaatti ifi gallakkisu eega warra garaa kutatee dhugaa dubbachuu ifi gate eega kanaaf wanni ta'uu qan bakka jirrutti hafuura fayyaleessaa baafan waliitti istinfaasiin keenya gatii qaba wanni nu dubbannu gatii qaba habarreessanii qilleensa wallakkichaan waan nama xaqaroo dontii waan nama hii waan boleessa kaan boochisa dontiin waan isa boo'i mimmaarraa haxa waan dubbifatee inni garbii jedhu barreessa gadhiisa hafuurri keenya jechooti nuti baanyu gatii qaba balleessiisa baasiisa jechi ilma nama madhalooniitii moti baroochuu harreetii moti iyya luphuutii moti keenya jechi hujii qaba waa akkanumaan laalanii kaadee laalanii lakkisanuu jechi keenya yookiin booreessaa yookiin qulleessa nu nama hafuurri nuti istinfaasiin nu baafannu kun hagaa tokko biyyee loobeen iffitti jedhe kaan isa santi nu keessa jira meelokotino nu keessa ka jira kattiin cuuphanne kattiin lammoo dhalan hafuura hojicha nu keessa jira hafuurri nuti baafannu gatii qaba waati safaraa dubbatte lafa booressa waati barreessite gadhiiche yookiin lafa fayyisaa yookiin lafa booressa qayyooti antuun dukkanti duumessa maaku waan nami lafa daddalate isa kana qulleessiisaaf waaqi anaasi lafarraa qabu maqaa ilma waaqaa ka yesuusitti nama boruu haa ta'e nama barii waaqayyo boruu maffate haa ta'e waaqayyo bara gargaraa bara dhokaataa leessee bara fullaasumaan nuuf haa ta'e maqaa yesuus ijoollee waaqayyo boruu lafa sintii ati addee jirtanuu mataa fullaafadha bikki jedhaa mataa fullaafadha barri keessan dhufeera hafuura dansaa baafadha mana barumsaa ka barattanutti hafuura dansaa addee bunuuntanutti hafuura dansaa addee oltanutti hafuura dansaa addee tajaajilutti ilaalcha gaarii achiin duuba fuulli lafaa kun hin jijjiirama Itoophiyaan gara kakuufiin dhaqqaddi biyya teennaa waaqayyo kakateeraa fi waaqayyo biyya teennaa kakateera dukkaanti xixiqqoon jirtu tun gara ifaatti akkasii jijjiirantu waaqayyo dubbateera biyya teenna mataa oli beete kiristaanii mataa oli wangeela mataa oli dukkana adhaa laaliin bariin bariiti adhaa dhiphatteetti bariin bariiti yoo barii geetu dukkantiin jabaatti achiin duma barii haariyaan dhufa ijoollee dhokattee fulla'a wangeelaan lumma fudhata fayyinnan lafarraa dhufa misoomaan dhufa zeeroo ammarra jirurraa gara laakkosaatti waaqayyo nu jijjiira waa waaqi dubbate ilaalle argina waaqi biyyee fi marra keenya kana gara ganzabaatti jijjiira kun waa waaqi dubbate waaqi ilaalu agarsiisa